Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraata hunduma keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu qulqulloota maatii Waaqayyoo, nagaa keessanii ani nagaadha galata Waaqayyoo. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo gaa ergaa Yohaannis ergiisa duraa qo'ataa ilaala jirra. Sagalee Waaqayyoo barataa jirra. Kutaa 33 torbee darbee keessattuu ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 2 lakkoofsa 4 fi lakkoofsa 6 irratti xiyyeeffannee hafuura dhugaa dhugoomfachuu kan jedhu irratti xiyyeeffannee keessattuu akka ijootti kan nuti ilaallee ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irratti hafuurri Yesuus Kiristoos fooniin dhufuusaa amanatee beeksisu. Maaliin dhufuunsaa? Fooniin dhufuusaa amanatee beeksisu hundinuu kan Waaqayyooti. Kanaanis hafuura Waaqayyoo ta'uusaa hin hubattu kan jedhu irra dhaabbannee egaa ogwaaqummaa liberaalizimii waaqeffannaa amantii aadaa ta'ee hafuurri tokkoffaa Yesuus Kiristoos Waaqa qulqulluu ta'uusaa falu akka jiru, akkasumas immoo durbarraa dhalachuusaa hafuurri falu akka jiru, akkasumas immoo fayyina yookaan fayyinni akka dhala namaa hundaaf ta'uuf du'uu fi du'aa ka'uusaa hafuurri falmammoo akka jiru, bara kanallee kallattii garaagaraatiin akka jiru yaadota kana kaasnee irratti mari'ataa turre. Waaqayyoon nu gargaare. Har'ammoo qaxxitaa kutaa 34 Roomaan nambar 4 ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 kaasee hanga boqonnaa 5 lakkoofsa 3 dubbifadhaa yoo yeroo qabaattanii firii taatanii. Kun immoo maal irratti xiyyeeffata? Jaalala Waaqayyoo jedhudha. As jalatti aasaati kan nuti ilaallu. Jaalalli Waaqayyoo irraa kan madde ta'uusaa. Jaalallumti jechi jedhu mataansaa jaalala dhugaa, maddi jaalala dhugaa Waaqayyo mataasaa ta'uusaa har'ammoo kana waliin ilaallachaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kana dura garuu sagalee Waaqayyoo tokko kutaa tokko dubbisee tanan meen kadhanna Waaqayyoon sagalee isaatiin akka nutti dubbatu. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 sagalee hundumti keenya yeroo baay'ee beeknu amantii cimsannaarraa kaasnee barannee sagalee beeknudha. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 maal jedhaa? Ijji hojii hafuuraa immoo jedha jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, gaarummaadha. Of dhoowwuudhas. Egaa seerri isaan kanaan mormu hin jiru jedha. Kun ija hojii hafuuratii jedha macaafni qulqulluun. Yaa Waaqayyo Abbaa, maqaa tokkicha ilma kee maqaa Yesuus Kiristoositiin ijaa obboloota kooti sagalee kana dhaggeeffatanii guutummaa addunyaa irra jiraniif galatan sii galchaa. Maqaan kee bara hamma baraatti kan eebbifame kan jajame haa ta'u. Waaqa irratti lafa irratti galanni kan keeti, ulfinni kan keeti, jajamuun kan keeti. Waaqa irratti lafa irratti maqaan kee bara hamma baraatti kan jajame kan galateeffame haa ta'u. Yakkaa keenya, balleessaa keenya, irra daddarbaa keenya hundumaa dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoos nurraa haqi. Abbaa sabichaa, abbaa yerichaa, abbaa waltajjichaa, hafuura qulqulluu ati Waaqayyoodha. Isa nu uumtedha, isa nu gaggeessituudha, isa cubbuu akka mo'annuuf humna nuuf taatudha. Nu barsiisi, nu wajjiniin ta'e. Nuti kan beenu dadhabbii keenya qofa. Maqaa tokkicha ilma kee Yesuus Kiristoositiin ameen. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Egaa jaalala Waaqayyoo kan jedhu Roomaan nambar 4 ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 kaasee hanga boqonnaa 5 lakkoofsa 3 as jalatti immoo aasaa yoo ilaaltan jaalalli Waaqayyoo irraa kan madde ta'uusaa dubbata. Maddi jaalala dhugaa, the source of true love, jaalala dhugaa, jaalala irrevocable, jaalala hin jijjiiramne, jaalala haalota irratti hin hundoofne, jaalala waan nu jaalataniif jaalachuu, kan nu jibban immoo jibbuu. Kun jaalala miti. Jaalala isa macaafni qulqulluun jedhu. Kanaaf boqonnaan 7 keessatti boqonnaan 4 lakkoofsa 7 maal jedhaa? Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 akkas jedhee dubbata Yohaannis qulqulloota yeroo sana turaniif. Michoota koo jedha, jaalalli kan Waaqayyo waan ta'eef kottaa waliin jaalanna.
namni jaalatu hundinuu mucaa waaqayyooti. Waaqayyoonis hin beekaa jedha. Kun dhimma lallabaa miti, aakshinii obboloota ko. Namni jaalatu jedha mucaa waaqayyooti jedha. Namni waa'ee jaalalaa lallabuu hin jenne. Lallabuun hin barbaachisu jechaa koo miti. Namni aakshiiniidha kun amma. Parfoorm. Namni jaalatu hundinuu mucaa waaqayyooti. Waaqayyoonis immoo maal godha? Ni beekaa jedha. Kanaafuu waaqayyoon beekan dhaadannoo miti jechaadha. Yookaan lallabaan maayikii guddaadhaan, montaarboo guddaadhaan annaawunsi gochuu qofa miti jechaadha. Namni tokko ni jaalata gaaf jennu waaqayyoo beekaa jechaadha. Kanaaf uumama haaraa gaafa Kiristoositti amanne kan taane yoo ta'u, ija hafuuraa garuu adeemsa keessa guddifataa dhufna. Namni tokko battala Kiristoos Yesuusitti amanetti uumama haaraadha. Kiristoos isa keessa jiraata. Garuu ija hojii hafuuraa. Obboloota koo, namni tokko hafuura qulqulluu gaafa guutamu, hafuura qulqulluu guutamuu wardiin jedhu kuni hafuurri qulqulluun gaafa nu guutu ija hojii hafuuraa qaba. Maal jechaadha? Aappilii tokko gaafa dhaabdan, aappiliin firii mataa isaatii qaba. Baargamoo tokko gaafa dhaabdan, baay'een keenya ijoollee baadiyyaati, baargamoon firii mataa isaatii qaba. Boqqolloo gaafa dhaabdan, boqqolloon firii mataa isaatii qaba. Hafuurri qulqulluunis ija hojii hafuuraa qaba. Ijji hojii hafuuraa immoo jedha jaalalaa jedha, gammachuudhaa jedha, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaadha. Of dhoowwuudhas. Egaa seerri isaan kanaan mormu hin jiru jedha. Kanaaf hafuura qulqulluun guutame jennee, hafuura qulqulluun guutame sun lallabuu qofaaf, kennaa nu keessa jiru raajuu qofaaf, barsiisuu qofaaf, leenjii tokko kennuu qofaaf otoo hin taane, namni tokko hafuura qulqulluu gaafa guutamu jaalala keessatti argitu. Jaalala isa kan Kiristoos, isa akkanumatti Kiristoos addunyaa jaalate sana. Jaalala isa warra jiru jaalatan jaalannee warra kaan jibbinu kun jaalala miti obboloota ko. Jaalala isa kan Kiristoos. Kiristoos addunyaa akkamatti jaalateedha. Warra fannisaniif du'e, warra karaa isaa irraa goraniif du'e. Gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaa, of dhoowwuudhasii jedha. Kun ija hojii hafuuraati. Kanaaf uumama haaraa gaafa ta'an, uumama haaraa gaafa Kiristoositti amanne kan taane yoo ta'u, ija hojii hafuuraa garuu adeemsa keessa guddifannaa jechaadha. Kana jireenya keenya keessatti gabbifachuu qabna, guddifachuu qabna. Kanaaf maal jechaadha karaa biraatiin ijji hojii hafuuraa gaafa nu keessatti guddate, the fruit of Holy Spirit የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ በሕይወታችን ውስጥ እያደገ እያበበ ሲመጣ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ መሞላት ብቻ ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ ስንሞላ ያ የተሞላ ነው መንፈስ ቅዱስ በሕይወታችን ውስጥ እንድንሰብክ አጋንንት እንድናወጣ ድንቅና ተአምራት እንድናደርግ ብቻ ሳይሆን የመንፈስ ቅዱስ ፍሬን በሕይወታችን ውስጥ ያሳድጋል። የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ከናፍ እጅ ሆጂ አፉራ ጋፍ ነው ከሰት ጉደት ሞማልቱ ታቶኩፋ ዋን ቀጄላ ሆጀቹ jireenya keenya guutamu. Namni tokko ijji hojii hafuuraa gaafa isa keessatti guddate waan qajeelaa hojjeta. Lallabuu qofa miti. Bara kana kan faarfatan guutan, kan lallaban guutan, kan raajan guutan, inni kennaa hafuura qulqulluuti kan keenya miti. Isa hafuura qulqulluutu kenne Roomee boqonnaa 11:29 Waaqayyo kennaa isaatiif waamicha isaatiif ingaa abbuu jedha. That is the gift of Holy Spirit. Keenya miti. Kanaaf ijji hojii hafuuraa gaafa nu keessatti guddate tokkoffaa waan qajeelaa hojjechuun jireenya keenya guutama. Fakkeenyaaf ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 2:29 maal jedha? Inni qajeelaa ta'uusaa erga beektanii jedha. Inni kan jedhu Yesuus Kiristoos isa nuuf du'e, isa nuuf qalame, isa nama ta'e, isa waggaa 33 falakkaa biyya lafaarra deddeebi'e, isa gad of deebisee deddeebi'e. The passionate Christ. Inni qajeelaa ta'uusaa erga beektanii namni waan qajeelaa hojjetu hundinuu immoo mucaa Waaqayyooti. Lallabuu miti, hojjetu, action, perform it. Yoom iddoo barattutti, iddoo daldaltutti, iddoo nagaddutti, iddoo sochootu kamittuu. If you are true Christian,
Wallaa keessatti qofa miti. Madirakii wayii keessatti qofa miti. Suufii kan uffachuudhaan bakka taayitilii kan ofitti miti obboloota ko. Wangeelli poolitiksii miti obboloota ko. Iddoo kamittuu mana namaa keessa hojjette mana namaa keessatti. Barattoota iddoo barattoota. NGO keessa jiraatte NGO keessatti. Bakka sochootu kamittuu horii tiksitoota iddoo horii tiksituutti. Hin qotta'oota iddoo qottuutti. Iddoo kamittuu haa ta'u. Kophee xaragdoota karaarra teessee rakkoon qabu. No problem. Inni qajeelaa ta'uusaa erga beektanii namni waan qajeelaa hojjetu hundinuu immoo mucaa waaqayyoo ta'uusaa hubachuu hin dandeessu jedha. Kanaaf mucaa waaqayyoo ta'an jechuun dhaadannoo qofa miti jechaadha. Dhaadannoo miti obboloota ko. Dafquu kan bakka dafqi nurra citee lallaba fufurdaa kana maayikii isa miti obboloota ko. Kuni macaafa qulqulluudha. Kun amma jijjiiruu hin dandeenyu. Miira miti raajiin raajataa miti. Macaafa qulqulluu isa qulqulluu ta'e dubbisaa jirra. Kanaaf ijoo ji'a hafuuraa gaafa nu keessatti guddate waan qajeelaa hojjechuun jireenyi keenya guutama. Jireenyi kee akkami? Hojjechuu kan jedhu qabadha. Dubbachuu fi hojjechuun garagara. Kan dubbatu guute obboloota koo bara kana hojjechuu action. Hojii qajeelaa hojjechuun immoo aarsaa sin kaffalchiisa, gowwaa sin fakkeessa, nama waan beenne sin fakkeessa. Gamnummaa baay'ata bara kana. Loogitu baay'ata, bilxummaatu baay'ata. Kanaaf ijoollee waaqayyoo hojii waaqayyoota hojjetu jechaadha. Ani ijoollee waaqayyootiin dhaadannoo miti jechaadha obboloota ko. Nama shawwaduu dandeenya, waaqayyo garuu hin shammannu. Isatu nu xafattafika, supheedha nuti. Harka isaatiin nu tolche. Ijoollee waaqayyoo hojii waaqayyoota hojjetu. Hojii waaqayyoo hojjechuun obboloota ko waldaa irra dhaabbatanii lallabuu raajuu qofa miti. Iddoo kamittuu jiraadha akka sagalee waaqayyootti socho'u. Barsiisis, nagadis, daldalis, qotis, kophee xaragis eessumaa jiraadhu. Paayileettis ta'e. Iddoon kamuu jiraadhu. Amanaadhaan hojjetu hojii waaqayyoo hojjedhu. Yaada waaqayyoo keessa jiraadhu. Lammaffaa ijji hojii hafuuraa gaafa nu keessatti guddate maaltu ta'a? Inni lammaffaan cubbuutti qabamnee hin jiraannu. Obboloota ko kiristiyaanummaan nama shawwaduu dandeenya waaqayyoon shawwannu. Namni tokko cubbuutti qabamee hin jiraatu ijji hojii hafuuraa isa keessatti gaafa guddate. Maaliif bara kana cubbuun salphaa ta'eera? Nama hamachuun, ejjuun, sagaagaluun, akka fe'anitti dubbachuun, namoota abaaruun. Dhaloonni bara kana hin kadhatu, hin dubbisu, yeroo itti waaqayyo wajjin dhuunfaa isaatti dubbatu hin qabu. Spiritual relationship hafuura qulqulluu wajjin hin qabu. Akka fe'etti dubbata, akka fe'etti ba'a, akka fe'etti gala. No, kuni wangeela miti. Wangeela biraati inni kun. Daandii sanarra jiraachuu dandeessa. Garuu mootummaa waaqayyoo keessaa gahee hin qabdu. Anas ta'ati. Hin qabnu obboloota ko. Dukkanni ifti waliin galu. Jaranan gowwoomina. Hin gowwoomina. Gaafa dukkanni dhufe ifatu sokka. Gaafa ifti dhufe dukkanatu sokka. Hojiin dukkanaa si keessa jiroo ta'e yoo qalbii jijjiirrachuu baanne, yoo deebi'uu baanne, yoo gara waaqayyootti yaada keenya deebisuu baanne amanaa mootummaa waaqayyoo irraa cituu dandeenya. Fakkeenyaaf ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 3:9 irratti namni mucaa waaqayyoo ta'e hundinuu sanyii waaqayyoo waan ta'eef, namni mucaa waaqayyoo ta'e hundinuu sanyii waaqayyoo waan ta'eef cubbuutti qabamee hin jiraatu. የእግዚአብሔር ልጅ የሆነ ሰው ሁሉ የክርስቶስ ዘር ስለሆነ በኃጢአት ተይዞ አይኖርም። ሙጫ waaqayዮ waan ta'eefis cubbuutti qabamee jiraachuu hin danda'u. Namni waan qajeelaa hojjenne obboleessa isaa hin jaalanne hundinuu kan waaqayyoo miti jedha. Kan obboloota ko sagalee waaqayyooti kan hin dubbisaa jiru. Raajaa miti kan hin jiru. Raajii ta'e hin qorama. Tarii dogoggora ta'uu dandeenya. Kuni sagalee waaqayyoo written documentidha. Parsantii 100 qulqulluu kan jijjiiru garuu jijjiiramuu kan hin dandeenye. Eenyumtuu jijjiiruu kan hin dandeenye. Eenyumtuu correctionii kennuufii kan hin dandeenye. Ijjo ji'a hafuuraa gaafa nu keessatti guddatee cubbuutti qabamnee hin jiraannu. Kanaaf tokkoffaa Yohaannis boqonnaan 3:10 kun namni waan qajeelaan hojjenne obboleessa isaa hin jaalanne hundinuu. Tokkoffaa namni waan qajeelaan hojjenne. Lammaffaa obboleessa isaa kan hin jaalanne. Obboleessa isaa kan jiru pheenxee waldaa keessa jiru qofa miti. Namoota nu jibban.
diinni kee beela ilaa dhufeedha Roomirratti. Obboleessa isaa hin jaalanne hundinuu kan Waaqayyoo miti. Ijoolleen Waaqayyoo fi ijoolleen seexanaas kanaan hin beekamu jedha. Ijoolleen Waaqayyoo jaalalaan deddeebi'u. Ijoolleen seexanaa jibbaan deddeebi'u. Loogidhaan deddeebi'u. Arraba isaaniitiin kukkuuluu, keessi isaanii garuu hadhaadha. Obboloota koo jireenya keessan ilaalaa. Macaafa qulqulluu irratti Maatewos yeroo dhattanii ilaaltanii gaafa dhuma addunyaa abbaan manaa fi haati manaa siree tokkorra jiru jedha. Tokkoon fudhatama, tokkoon hafaadha. Dubartiin lama dhagaa daakuu iddoo tokkotti daakteedha. Tokkoon fudhatamti, tokkoon hafteedha. Namoonni lama maasii qonnaa keessaa qotuu jedha. Tokkoon fudhatama, tokkoon hafaadha. Which means kiristaanitiin kan dhuunfati. Abbaa manaa fi haadha manaallee kan gargar qoodudha. Kanaaf dhimmichi dhimma pulpiitii miti. Dhimmichi dhimma eessuma ta'uu miti obboloota koo. Iddoo kamuu jiraadhaa laafii keessan ilaala. Cubbuun jireenya keenya keessa jira. Kana jechuun immoo indoo goggorru gonkumaa jechuu osoo hin taane garuu cubbuutti qabamnee hin jiraanne. Macaafichi kan jedhu cubbuutti qabamee hin jiraatudha. Bakka cubbuu faamilii gochuu jechaadha. Malee adeemsa keessatti, oolmaa keessatti namoota waan taaneef indoo goggorru jechaa miti kan jiru. Keessattuu tokkoffaa Yohaannis boqonnaan 3:9 namni mucaa Waaqayyoo ta'e hundinuu sanyii Waaqayyoo waan ta'eef cubbuutti qabamee hin jiraatu jedha. Qabamee. Kanaaf ijji hojii hafuuraa gaafa nu keessatti guddate tokkoffaa waan qajeelaa hojjechuun jireenya keenya guutamu. Lammaffaa cubbuutti qabamnee hin jiraanne. Sadaffaarratti Waaqayyoof ijoollee Waaqayyoo jaalanna. Inni sadaffaa immoo tokkoffaa Waaqayyoon jaalanna, lammaffaa ijoollee Waaqayyoon jaalanna. Maal jechaadha kun? Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5:1 isinii dubbisa. Yesuus kun masicha ta'uusaa namni amanu hundinuu mucaa Waaqayyooti. Masii jechaan muudamaa jechaadha. Yesuus kun masicha ta'uusaa namni amanu hundinuu mucaa Waaqayyooti. Isa dhalche sana namni jaalatu, isa abbichattis dhalates immoo in jaalata. Waaqayyoon yommuu jaalannu, abboomii isaas yommuu goonee ijoollee Waaqayyoo jaalachuu keenya in hubannaa. Waaqayyo yommuu jaalannu, ittaaneewu abboomii isaas yommuu goonu, ittaaneewu ijoollee Waaqayyoo jaalachuu keenya in hubannaa. Kanaaf namni tokko ijji hojii hafuuraa gaafa isa keessatti guddataa deemuu Waaqayyoof ijoollee Waaqayyoo ni jaalata. Maal jechaadha kun? Yohaannis namoota kaan akka jaalannu rakkoo keessaa akka baaniifis waan humna keenya akka gargaaru dhugaa ba'a jechaadha. Namoota kam? Namoota warra kaan akka jaalannu, jaalala Kiristoos akka itti mul'isu. Kiristoos akkamitti ana jaalate? Akkanumatti. Gaarummaan irratti argee daandii koo qajeelummaa argee miti kan na jaalate. Akkanumatti. Kufeetoo hin jiru, badeetoo hin jiru, karaarraa goreetoo hin jiru. Kanaaf jaalalli Waaqayyoo namoota hundaaf ta'e kun akkasumaan kan mul'atedha. Akkamitti? Akkasumaan mul'ate. Wangeelli Yohaannis boqonnaan 3:16 maal jedha? Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaalate. Kuni immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Akkamitti jaalatedha? Akkasumatti. Akkasumatti. Kanaaf Wangeelli Yohaannis boqonnaan 3:17 Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti. Biyya lafaa isaan haa fayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge. Eenyu? Waaqayyo Abbaan. Ilma isaa kanatti kan amanu hundinuu, kan amanu ittiin faradamu. Isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amaniniif ammayyuu itti faradameera jedha. The love of Christ. የክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ የተገለጠ እውነተኛውን ፍቅር ለሰው ልጆች ማሳየት
ለሰው ልጆች ሁሉ ለሚወዱንም ለሚጠሉንም የርህራሄ የይቅርታ የፓሽን የምህረት ንግግር አይደለም፣ ስብከት አይደለም። ስብከት ሞልቷል በዚህ ዘመን። መኖር መሆን ጀስት አክሽን። ከናፍ har'a gabaabumatti wanti nuti ilaalle wantoota ijoo ta'an sadiidha. Ijji hojii hafuuraa gaafa nu keessatti guddate. Galaatiyaa boqonnaa 5:22 ijji hojii hafuuraa. Hafuurri qulqulluun nama tokkorra gaafa bu'u afaan haaraa dubbisuu qofa miti. Lissaana dubbachuu, raajuu, faarfachuu, seexana baasuu, barsiisuu, lallabuu, wangeela dhugaa ba'uu qofa miti kan godhu hafuurri qulqulluun. Hafuurri qulqulluun gaafa nu keessatti gabbataa deema. Hafuura qulqulluun jireenyi keenya gaafa guutamaa deemu jaalalatu nu keessatti guutama. Gammachuun nu keessatti guutama. Nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaa, of dhoowwuu, dubbii keenya nuuf eeggachuu, yaada keenya qulqulleessuu, foon keenya qulqulleessuu, dubbii keenya qulqulleessuu, የአንደበት ቅድስና፣ የስጋ ቅድስና፣ የአስተሳሰብ ቅድስና፣ የአእምሮ ቅድስና በቅድስና የተሞላ የህይወት ምዕራፍ። ስለዚህ እጅ hojii hafuuraa gaafa nu keessatti guddate waan qajeelaa hojjechuun jireenyi keenya guutamachaa. Hojjechuu dubbachuu miti. Just action. Lammaffaa cubbuutti qabamnee hin jiraan. Raaree cubbuu keessa hin jiraan. Akka feenitti hin dubbannu, akka feenitti hin uffannu, akka feenitti hin deddeebinu. Wanta goonu hundumaa ulfina Waaqayyootiif goona. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10:31 sagalee Waaqayyoo akka dubbatu waan nyaattan ta'e waan dhugdan ta'e wanta gootan hundumaa ulfina Waaqayyootiif godhaa'edha. To glorify God. Wanti nama dubbadhu kun, wanti nama uffadhu kun, wanti nama hojjedhu kun, namoota wajjin relationship ani qabu kun ulfina Waaqayyootiif ta'a jenna. Waan hundumaa macaafa qulqulluu wajjin waliin madaalla. Cubbuutti qabamnee hin jiraannu jechaadha. Sadaffaa maal jenneeti ilaalle? Waaqayyoof ijoollee Waaqayyoo jaalala. Jaalala isa kam? Jaalala isa kan Kiristoos. Namoota nu jaalatan jaalannee namoota nu jibban hoo jibbine kun jaalala hin jedhamu. Warri namannis kanan godhu. Jaalala isa kan Kiristoos. Xalaatii birraa አብላው ይላል። ቢጠማ አጠጣው ይላል። ጠላትን የሚወድ ፍቅር፣ ወዳጅ የሚያደርግ ፍቅር፣ በይቅርታ የሚመላለስ ሕይወት። kanaaf jaalalli Waaqayyoo irraa kan madde ta'uusaa, jaalala Waaqayyoo isa namoonni shaakaluu akka qabnu, ija hojii hafuuraatiin guutamuu akka qabnu, ilaalcha keenya, oolmaa keenya, relationshipii keenya, namoota wajjin hidhata qabnu madaaluu akka qabnu har'a waliin ilaallerraa. Torban immoo asuma jalatti Roomaan nambar 4 jalatti baasaa jaalala Waaqayyoo mul'ise deebii sirrii kennamuu qabu kan jedhu immoo ilaalla. Fi jaalala Waaqayyoo dhaabbatanii jiraachuu kan jedhu immoo torbeettaan isaan kana lamman immoo ditteeliin ilaalla. Kun egaa kan argamu ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 11 hanga 13 fi 19 hanga 21 ifaan sirriitti ka'a. Keessattuu boqonnaa 4 lakkoofsa 14 hanga 16 irratti ditteel yaada bal'aa fi hifa ta'e kaa waan ta'eef sirriitti qo'adhaatii kottaan isiniin jedha. Ayyaanni fi araarri Waaqayyoo, gargaarsi Waaqayyoo golaa fi lafa iddoo haala jirtanitti anaafis isiniifis hunduma keenyaaf ijji hojii hafuuraa bakka sochoonu hundumattuu namoota amanan keessatti, namoota namanne keessatti bakka kamittuu yeroo hundumaa akka nama fuuldura Waaqayyootti jirutti jiraachuu akka dandeenyu ayyaanni fi gargaarsi Waaqayyoo, dhiifamni Waaqayyoo, araarri Waaqayyoo golaa fi mana iddoo haala jirtan keessatti hunduma keessaniif maqaa Yesuus Kiristoositiin haa baay'atuun isiniin jedha. Eebbifamaa, eebbafillee ta'a. Ayyaanniif araarri Waaqayyoo hunduma keessaniif dachaan haa baay'atu. Amma torban wal arginutti yeroo gaarii qabaadhaa, turtii gaarii qabaadhaa. Ayyaan, araar, jaalalli Waaqayyoo hunduma keessan faana haa ta'u. Maqaa Yesuusiin ameen.